Atindukanoomne si wajjin iftinaa bahee miltoo baay'atti. Nagaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos bakka jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu jecha akkam nagaa keessanii. Tamsaasni kuni kallattii ittiin macaafa qulqulluu walii wajjin ilaallu yoggaa ta'u qophii kana keessatti waa hedduu baranna. Qophii kana keessaa waa akka barattan immoo abdii guutuun qaba. Har'aaf kan nuti walii wajjin ilaallu karaan dhugaa jireenya bara baraatti nama geessu karaa tokkicha ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos ta'uu isaati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1. Sagalichi jalqaba waan hundumaa ture, sagalichi Waaqayyo bira ture, sagalichi ofii isaa Waaqayyo ture. Inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture. Wanti hundinuus isumaan ta'e, wanta keessaa isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru. Jireenya isaa keessa ture, jireenyis ifa namootaa ture. Ifichi dukkana keessatti in ibsa, dukkanichi immoo isa bira ga'uu hin danda'u. Biyya lafaa kana keessatti waan barbaaddee waan fedha keetii hojjettee akka barbaaddeetti jiraachuu ni dandeessa. Karaa barbaaddes baatee jiraachuus ni dandeessa. Garuu kan hunduma keessatti karaa inni dhugaa inni qajeelaan karaa tokkicha ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin qofadha. Namni isatti amanee gammachuu qaba, nagaa qaba, aara galfii qaba, boqonnaa qaba. Atis yaa obboleessa koo nagaa qabdaa laata? Gammachuun jiraase bira mee of ilaali bukkee kee. Yesuusitti amani. Yesuusitti amantee taanaan aara galfii boqonnaa argachuu dandeessa. Jireenya kee hundumaaf aara galfii argatta. Yesuusiin amani. Yesuus karaa dhugaa jireenya bara baraas isa malee hin argamu. Isa malees lubbuun kee bara baraan gammaddee jiraachuu hin dandeessu. Kanaaf yaa obboleessa koo karaa qajeelummaa isa ta'e Yesuus Kiristoosiin filadhu. Inni cubbuu keetiif jechadha kan inni biyya lafaa dhufe, kan inni gidirfame, kan inni waraaname, kan inni dhooftu dhuge sababa cubbuu koof cubbuu keeti. Yaa nama na dhaggeeffataa jirtu Yesuus Kiristoosiin amani. Inni boqonnaa lubbuu keessii kenna. Inni jireenya kee hundumaaf aara galfii sii kenna. Yaa obboleessa koo karaan dhugaan karaan jireenyaa ifti inni qajeelaan gooftaa Yesuusidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:12 akkas jedha. Yesuusii ammas namootatti dubbatee ani ifa biyya lafaatii, namni ana duuka bu'ee ifa jireenyaa hin qabaataa malee dukkana keessa hin adeemu isaaniin jedhe. Waa'ee Yesuus ifa ta'uusaa jechuu ni dandeenya. Yaa obboleessa koo ammas irra deebi'een siin jedha. Bukkee kee ilaali. Nagaan jiraa laata? Gammachuu qabdaa laata? Gammachuu inni kennu, nagaa inni kennu. Yesuus Kiristoos garuu arras jira. Bara baraanis hin jiraatu. Kanaaf yaa obboleessa koo, yaa obboleettii koo, Yesuus Kiristoositti amani. Inni nagaa jireenya keetiif laata. Inni aara galfii jireenya keetiif laata. Inni boqonnaa jireenya keetiif laata. Kanaaf Yesuusitti amani. Namni Yesuusitti amane salphina hin argu, ulfina malee, dukkana hin argu, ifa malee, gadda hin argu, gammachuu malee, du'a hin argu, jireenya malee. Kanaaf yaa obboleettii koo dhaamsa sii qaba. Gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu kee godhiitii amani. Kanuma keechaa jiraanne arras geenye jiruulitti baga fuudhan. Akka dubbii koo irraa waa hedduu barattan abdii guddaan qaba. Barnoota har'aaf qabadhe asumattan goolaba. Warri chaanaalii koo subscribe, like hin goone subscribe, like gochuu hin dagatina. Hanga qophii biraa walitti deebinutti nagaa Waaqayyootti. Bikayo siyamu Parawan jere kutate bashadaka Narra labani Sanyi wada biya kawal kalabani Atina falam nantuku kodabani